Egaan hordoftoota koo waan hin dhageenye dhaga'uuf jennaa waan hin argine arguuf jennaa nu duukaa bu'aa. Bakka jirtanitti nageenyi keessan haa baay'atu. Oduun teenna miilanaa uumamni hin duune jira jetti. Uumama du'a guyyoomsuu danda'u tokko yaadu. Galaana keessa gad fageenyaan iccitii uumama baay'ee hin amanamne tokkotu jira. Jellyfish immortal yookiin Turritopsis doorni. Jellyfishin xinnoon kun wanta uumamni lafarra jiru kan biraa hin dandeenye hojjechuu danda'a. Dulluma duubatti deebisuu fi bu'uura bara baraan jiraachuu danda'a. Maaltu akka hin duune taasisa? Uumamtoota dulloomanii fi du'an irra caalaa isaanii irraa adda ta'ee Jellyfish immortal humna guddaa adda ta'e qaba. Yeroo dhiphin miidhaan yookiin beellillee isa mudatu hin du'u. Kana mannaa gara daa'ima Jellyfishitti deebi'ee of jijjiira. Jireenya isaa hunda irra deebi'ee jalqaba. Adeemsi kun differentiation jedhama. Jellyfish gara sadarkaa pooliipisaa yookiin bifa dargaggummaatti deebi'ee ammas gara Jellyfish geessotaatti guddata. Akka qilxuun gara qamaleetti deebi'ee qamaleerraa immoo gara qilxuutti guddatu jechuudha wantichi. Adeemsa kanas yeroo hin murtoofneef irra deebi'uu danda'a. Jellyfishin akka pooliippii xiqqaatti kan jalqabu yoo ta'u gara bifa meeduusaa geessotaatti guddata. Balaan yookiin haalli hamaan yeroo isa mudatu gara lafa galaanatti lixe gara sadarkaa pooliippii keessatti isaatti deebi'a. Achirraa marsaa jireenya isaa hunda irra deebi'ee jalqaba. Guutumatti haaromfama. Kana jechuun haala sirrii ta'een immortal Jellyfish yookiin Jellyfish hin duune dulloomanii du'uu irraa of qusachuun bara baraan jiraachuu danda'a. Humna ajaa'ibaa qabaatus Jellyfish immortal xiqqaadha. Guddina ciirrachaa jechuudha yookiin hanga miilimeetirii 4 hanga 5 qofa jechuudha guddinni isaa. Galaana addunyaa guutuu keessatti argamus baay'inaan galaana meediteraaniyaanii fi naannoo Jaappaan keessatti bal'inaan argama. Haa ta'u malee kan hin mo'amne miti. Baayoloojikaalii kan hin duune ta'us ammayyuu bineensota nama nyaataniin nyaatamuu yookiin jijjiirama naannootiin ajjeefamuu danda'a. Iccitii jireenya bara baraa Jellyfish ta'uu danda'a. Saayintistoonni Jellyfish kana akkamitti akka of haroomsu hubachuuf qorachaa jiru. Dandeettiin inni dulloomuu duubatti deebisuu danda'u. Dulloomuu ittisuu fi dhukkuboota yaaluun dabalatee bu'aa bayii qorichaa keessatti furtuu ta'uu danda'a. Iccitiin jireenya bara baraa uumama xinnoo kana keessa dhokachuu danda'a. Isin maal yaaddu? Jellyfish immortal hanga bara 1990tti waan hin argamneef baayoloojii galaanaa keessatti argannoo haaraadha. Isin maal yaaddan? Akka immortal Jellyfish bara baraan jiraachuu barbaaddu? Du'uu dhabuun eebamuu abaarsa. Yaada irratti nuuf ibsa. Seenaa ajaa'ibaa addunyaa keenyaa isa nama hin amansiifne argachuuf nu hordofuu hin dagatina. Chaanaalii keenya subscribe gochuun miseensa ta'a. Like gochuu fi viidiyoo kana hiriyoota keessaniin qooduun nu jajjabeessa.